Ashii akkuma beekamu mosaajii keenya isaa madaalii gaafa jedhamu cheeklistii irratti hojiilee qabnu sana tarreessuu qabna. Achumaan immoo hojii sana akka ulfaatina isaa sa'aatii baay'ina yeroo qulqullinaa fi baasii kan jedhuun akkaataa hojuma hojii keenyatti akka barbaachisummaa isaatti qooddanna. Cheeklistiin akkamitti akka qophaa'u kana duras agarsiiseera. Achumaan abbaan adeemsaa cheeklistii sanarraa koopii peest godhee fayyadamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf hojiilee isa duratti cheeklistii irratti godhate sana karoora qopheessu qulqulleessituu waardiyyaa jedhaan piroofaayilii koo birtukaan adeemsaa jedheen qabadhe asirratti jijjiireera. Hojii immoo akkasitti kan sa'aatii akkuma yeroo hojii akkuma barbaachisummaa isaatti jechuudha. Baay'isniit guyyaan tokko sa'aatii 8 qaba. Achi keessatti kan torbee fi kan ji'aa irratti garaagarummaa qaba malee waan hundi tokkichuma. Kan abbaa adeemsaa irratti bakka lamatti marsaa lama qabna mitiire. Kanaafuu bakka lamatti koopii peest fayyadamna. Badaa xaariin qabu yaa isa hojjannee sana seevii gochuu irraanfachuu hin qabnu. Yaa piroofaayilii koo jijjiiruu kunoo asirratti ilaaluu dandeessu. Birtukaan abbaa adeemsaa jedha. Amma isa ogeessaa irratti ogeessi hoggaa banamu akkuma beekamu yaa piroofaayilii jijjiiruudha dura kunoo fasaa maqaanaa taaqaa birtukaan ogeessaa kan jedhuun jijjiireera. Marsaa tokkoffaadha. Wasaaraa kora bira hoggaan deemu hojiin hundumtuu naa baheera. Hojiin bahee kanarratti abbaan adeemsaa koo birtukaan adeemsaa jedhee waan naa kenneef birtukaan ogeessi immoo dhufee amma isa darbe abbaa adeemsaa irratti kan ji'aa hoggaa cuqaasu hin dhufu ture. Amma garuu amma fulbaana irra jirra mitiire fulbaana hoggaan cuqaasu naa baneera jechuudha. Ogeessi akka ogeessaatti birtukaan ogeessaa maal hojjetti karoora waliigalaa nan qopheeffadha. Chaartarii nan qopheeffadha waliigaltee qulqulleessituu fi waardiyyaadha jiruun koo. Ulfaatina isaa guyyaa baay'ina guyyaa hojii immoo sa'aatiidhaan qoodeen qulqullina immoo akkasitti baasii immoo duwwaa godheen akkasitti qopheeffadheera. Akkasumas innis akkuma hojii keessanitti akka barbaadanitti qopheeffachuu dandeessu. Kan ji'aa eega qopheessee booddee kan torbee immoo nan qopheeffadha. Ji'a keessatti torban waan jiruuf jechuudha. Hojii hundumaa torban tokkoffaa irratti kunoo akkasitti caccabsadheen jechuudha. Baay'ina isa jedhu lakkoofsa sa'aatiidhaan achumaan immoo wixataan manan akkasittan hojjedha jedhee amma fakkeenyaaf sa'aatii 16 ture guyyaa lamaan hojjedha jedheen karoorfadhe jechuudha. Hojii koo isa karooraa fi waliigaltee irratti jechuudha. Kanaafuu akkaataa hojii kootti wixataa fi kibxata bichaa raawwatama. Akkuma hojii sanatti haalaa fi qabiyyee hojii keenyatti akka barbaannetti mijataadha jechuudha. Hojii koo karoorsee raawwadhee booddee seef kan jettu nan cuqaasa. Akkasumas torbee hundumaa amma fulbaana kan ja'a karoorseera kan karoora kan torbanii karoorsa torban tokkoffaa torban lammaffaas hoggaan dhufu fakkeenyaaf asirratti hojii lama karoora yeroo lamaan ba'u mitiire. Kanaafuu hojii lamaa fi sadaffaa koodii hoggaan keenya ofiif naa baasaa jechuudha. Baay'ee hojii salphiseera. Achumaan kan adeemsa kootii qofaan sa'aatii immoo kan torban tokko waan ta'eef sa'aatii 40 taati persentii 100 nan raawwadha jedhee yaada. Achumaan qarshii immoo duwwaa kan jedhuun kan adeemsa tokko sa'aatii 40 kan torbanii waan ta'eef achumaan baay'ee qarshii duwwaan tilmaamee amma wixata irratti maalanii amma man qulqulleessaa sa'aatii 8 qabamti sa'aatii 8 guutuu nan fayyadamee jedheen karoorfadha.